Ashama Baga nagaan deebitanii gara viidiyoo haaratti gara YouTube channel kootti dhuftanii haaraa sana Baga nagaan dhuftee wal duraan dhuftanii beektanis Baga nagaan deebitanii dhuftanii utuun haasaan baay'isiin gara viidiyoo haaraatti darbina. Viidiyoon kun jechuudha rifeensa gogaa akkamitti laffisachu akka dandeenyu fi dibatamoo akkaataatti itti dibannu fi dibata kam rifeensa koo laffisuu kan fayyadamuun isinitti agarsiisa. Dibatiin ittiin jalqabu dibata yeroo hundumaatti ittiin jalqabu. So, living conditioner kotiin hin jalqabachuudha. Isa booda baay'ee seen fuudhu. Kun rifeensa koo walakkaasa gara kanaan gaachuudha. Suma kanatti hin dibaa. Rifeensa koo moo fileen jira. So rifeensi koo laafaadhaa filamaadhaa. Ittuma dibuudha jechuudha. Dibuudhaafis nama salphata waan ta'eef. So ammas kana fuudheetti dibachuudha gara kanattis. Keessumaa keessi immoo dibatatti dibuun rifeensa tuun dhaatiin baay'ee gaariidha jechuudha akka kootti. Rifeensi namaa akka hin caccabne godhaa jechuudha. Rifeensi kan caccabu yoo godhu yeroo gogola waan ta'eef. Amma kana erganitti dibee rifeensa gogaadhaaf qoricha jechuudha. Kana gaafatti dibu moo jechuudha baay'ee xinnoo dibuun gaariidha. Xiqqoo seetu nama gaa isa booda moo dafee yooti baay'ee rifeensa nama walitti akka hin qabatu wayii godha. Maamaafu kana keessaa buufachuun hin ulfaatan. Kunumti nagaa jechuudha gara isa kanaa. Kun jechuudha hin beekan rifeensa koo baay'ee laaffisa. So utuu rifeensan dhaatiin kanaaf jedhee jechuudha rifeensa gaafan dhaachuu jedhu kana baay'ee dibachuun jaalladha. Sababi isaa immoo rifeensa gaafa dhaannu jechuudha yeroo dhaatamee jiru dibatatti hin dibamu. Kanaaf jedhee gaariidha. Rifeensi koo dhugaa akkanitti laafee jiru. Wow. Sakaan lamaan irraan kana jechuudha zayituma ta'e yookaan zayitiin barbaadame oilii jechuudhaan fayyadamuun danda'ama. Kan hin baajaa fayyadamu kana ture. Kunis rifeensa baay'ee laaffisachuudha. Garuu dhumee wayii jira kun. So waan nagoonatti fakkaatu garuu xiqqootu nama ga'a kunis akkuma hin jedhe jechuudha. Kun nan ga'u. Xinnoo yooma nama geeyyu kun nan ga'u. So kanaaf jedhee seerumii kana fayyadamaa jechuudha. Kunis baay'ee gaariidha fayyadamuun danda'ama. Zayitii matee fayyadamuun danda'ama jechuudha. Zayitii rifeensatti dibatamee turuu danda'u. Zayitii itti dibanii keessaa miiccantuu hin ta'in jechuudha. Rifeensa gaafa dhaannu waan itti dhaannee turruu fi so amma zayitichaan irrumaan itti dibaa jechuudha rifeensa kootti. Amma rifeensi koo sirriitti dibata quufee laafee jira. Amma rifeensa dhaawutti darbinaa jechuudha. Rifeensa akka itti dhaanu mun beektu isaanii rifeensa dhaawutti amma kana gaariidha jechaan jiru. Garuu rifeensa koo dhaachuu nan danda'a. Akka itti rifeensa dhaan barbaada ta'an immoo ittuma of ilaali. Rifeensuma koo jechuudha akkuma protective styleetti. Torbee tokkoffaa, torbee lammaffaatii kan ittiin taa'uu danda'u. Torbee lama natti fakkaata torbee tokko. So isumaan dhaachuudha. Isa booda yoo gaafa isinitti ta'e immoo gaafa saaqu akkan arguuf of ilaalle keessatti of ilaalaa. Kanaaf hin garatti ilaalachuudha. Maaluma ofiyyuu rifeensa koo saaqumaan jalqabachuudha. Bakka meeqatti kan dhaadhamu yoo murteessine 5 yaadee jira. Akka yaada 5 magaa. Rifeensi koo akkan barbaadutti naajiidhaan jiru. Xiqqoo akka goguu ta'ee
akkuma yeroo hundumaa jedhu rifeensa keenya yeroo hundumaa yoo jiidhaa ta'etu nu salphata waan ta'eef jechuudha. Filuudhaafis dha'uudhaafis so isa boodamoo filuun dirqama. Rifeensi akkuma jedhee filamaa ture garuu gaafa saaqumoo hin xaxamu waan ta'eef deebi'ee kanaaf jedheen kan irra deebi'ee filuu jechuudha. Amma erganni bareedaatti filamee dha'uun jalqabachuudha. Akkasiin argitaniif rifeensatti isin buta. So asii saaqamaadha waan ta'eef iddoo kana qabeen dha'uu jalqabachuudha. Sadii firadha. Ibsuun isaa amma kanatti hin salphatu garuu nan yaalachuudha manaa danda'ame. Dhugaa dubbachuuf ilaaluu isaa salphata. Isaan ibsuu jechuudha. Nami baay'een akka yaadatti rifeensa dhaachuu numa danda'a. Dhaachuu beekta taanaan ati warri dhaachuu beektan jechuudha. Anaan jechuun nan godhina kun akkuma itti dhaabuu beekudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasumatti itti fufaa jechuudha amma. Dhugaa dubbachuu fi saaqaa isaa amma kanatti hin jaallanne garuu gaafa rifeensi koo jechuudha. Rifeensi koo jiidhaa ta'e gaafa asiif achi qaqqabamaa oolu wal xaxaa so kanaaf fedhee madhiise dhugaa saaqaan isaa inni kun xiqqoo bareedaadha. Inni kun garuu amma kanatti miti. Iddoo kana gaafan xumura isaa ga'uudha fuulduratti deebisee jechuudha. Keessanii isa booda irra deebi'ee filaa jechuudha. Eegeesaa booda akkasumatti dha'uutti fudhachuudha. So inni kun dhaame raawwateera. Eegeesaa kanammoo akkasuma godheen walitti maraa jechuudha. Sakaa dheeraa ammoo warra kaan kanan saaqedha jechuudha. Amma kun rifeensa koo guutummaa isaa keessatti dhaadhe ka'ee viidiyoo kana akka baay'ee jaallatanii akka itti gammadanii akkamoo rifeensa dhaachuus ta'ee akkaataatti dibata akka inni rifeensa keenya laaffisuuf karaa gaariitiin dibachuu dandeenya akka irraa baratan abdadha. Viidiyoo kana jaallatee taanaan immoo hanga maatti immoo maatii kootti hin dabalamne taanaanii gammanuma kanaan subscribe gochuun dagatinii laayikii sheerii koomentii gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana waan haftaniif baay'ee galatooma. Amma viidiyoo taantu wal arginutti immoo nagaatti sira.